Suma jalajun Rufa bohar siti Suma jalajun Rufa bohar siti Odo arkahin kufne Ya dafsi lakifti Suma jalajun Rufa bohar siti Suma jalajun Rufa bohar siti Odo arkahin kufne Ya dafsi lakifti Gama tokkoon gama kubbaatiin miidhagduus aartiitti gargaaramtee quuqaa keessa jiru saniin baafachaati kan turte gama aartiitti kan deebinu yoo taate harmeenteetis nama laafaadhaa miti makiyaa jechuun nama baay'eedhaaf sirba nama barreessite mee kan yaadattu yoo ta'e sirboottan isiin barreessite walaloolee eenyu faadhaaf kan ta'e kan joomee muraasa waa'ee harmeenteeti. Armenti nama hedduu Muktaar Ali Birraa duraan dursee Dr. Ali Birraa kabajamaa isaaf sirboota hedduu kan ta'e sirbuu isaa keessaas falmii mirga keetiif kajoosan ashiitaa bisilee yookaan anis biyyaan qabaa biyya caaltu sirba hedduu kan ta'e jirtii fi kan yaadatu kana Haftaamuu Lamuu tokko qabna Muktaar Adeeroo Shukrii Jamaal Maayii Xiqqaa Saaliyaa Saamii nama hedduudha. Qabsoo itu dhugaati gaa uummata Oromootiif keessattuu roga aartiitiin qabsoo hangana hin ja'amne gaa makiyaan kan gumaachite bilisummaa amma dhufteef keessattuu roga aartiitiin warreen hirmaate iddoo guddaadha qabanii isiniidhaafis gaa nutis gama keenyaan kabaja guddaadha qabnaa fi mee harmeeteetiif tis walaloo ni qabda sirbi isaaniif walaleessites ni jira mee waa'ee waan san irratti muraasa nuuf kaasiti sirbicha yaadachuu baattus nuuf yadaleessi studio kan si gargaaru ta'a. Yaa sirma harmeetiif sirba lamaan sirbee tokko makiyaa'ee jaa makiyyee san naaf kadir martuutti waliin godhee san sirba harmeetiif sirbee makiyyee baasa ganna baatti akkana jechuun nama gadsa nama boocisa garuu sirban harmeetiif sirbee sirba dhaabuu sirban jechuun naa koflii jaasan seenaa dhugaati jechuun isiin sina sosobdii abshir ani sokuuta takka jechuun bitti ambaatuun beekte jechuun hoguu jaatte isiin nama barsiistuudhaami social life jechuun dhalatu diridooti social life amma biyya alatti immoo akka namni yaadu kanaa miti bitti alatis gartuu ollaa keetii hojii waliin beektu gartee kophaa jirtaanis waan kana ta'e jecha biyyaatti hin gammaddu fayyaan kee jechuun garantiidha fayyaa guutuu qabdi jechuun gaanii jiraami wanni hundi okeedha garuu immoo gammachuu san gartee ni khofalla arraas buruus gaa jechuun biitii alaa tadeemanii jechuun itti baratanii keessaa galan malee tajjaatanii miti biitii alaa muuxannoo hin taatu waan kana ta'e jecha naa kofliyeetiin sirba anaatu barreesse naa kofli maatiya guyyaa naati dhalatte guyyaa gaarii maamaatiya guyyaa rafa dhalatte sin naa kofli ummatiya naa kofli maatiya guyyaa naati dhalatte kofli ummatiya guyyaa gaarii maamaatiya naa kofli ummatiya naa kofli maatiya guyyaa naati dhalatte kofli ummatiya guyyaa gaarii maamaatiya ilkaan kan kee yoon hin garree yoon koflaa kee hin dhageenye keessi kan koonii cinqamaa narraa yaadin harmeetiyaa gammachuu kee yoon hin garree
yoningarre kesi kan kon jinkama hokku kofli mama kiya nara hirakatin na ofi hirakatin na ofi hirakatin na kofli makiya 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 nara hirakatin na ofi hirakatin na ofi hirakatin gamma jumatiya makiya armetiya makiya ayoti وان كانت هيك سنبود سربان يصير سربي سربا كان يجوزن فيديو أركو عندي سنة فيتفيدمو عندي سنة يجو سربا لما خلان سربي فارميتي يا فارميتي سربا ببريد على نوتيس ستوديو ناقا كان سيجر قارودها لينجو أتشكر يرو أمان تناقا كيساتو ورين أفران كارلو هنديسي قام بي باساني ديبياني تكنجراني إسينيس ولومانغا رفتاني تكنجرتاني إسانين أدتي متيقا كان أماني رومو إسير لالو إسينيس شورا متا خيساني إسان بودا تاتوس لالو إسان بودا تاتانيس بكا إساني بوتاني أمتا كيسانيف آرتين كيسان بكسان أكا يرو أمان تنا قهو ورين قماچتان كيساي مي بيتي ديبيو كانتي مي مالتو سيني دقيمي قام كيسانين دوان درسي جرا خنا أفران كله جرا كتشوه يلاف هدو يشون أمتا لما كالي شاب وجي آدم هارون وجي أبوتي إسماعيلي إسان هندا ورد عشان تمشي وجي إسان وجي قودا خنا فأتشو الأف قرتي يشون نمان دقتشون دنيا تما جرا خنا كنا خنا نخبري عبد الله إبراهيم يشون عبد الله ولد تنو كبيه بيجي هندا جعفر علي تي هندا خنيا ولد كبيه يشون أيديا خنا نقول فخاو يشون عبد الله إيجلي نام مريته توري نيروبي توري سينان علي شاب وجي لخوتي توري على شبون شو نما علي بالراس نما عادم نما هون دخن برسيجو سو سينان سا كمان أما سينا خيا كم تاخيا خوبا ميلا كنا قرتي نمني هم بيغور قدام عنك تكو بيغ عنك شون سو سينا على شبوتيس يدور أخوتي دورتي على عبد الله إبراهيم جامان تنا سينا سا قرتي ولين هاسوني سربسا كان عن سربنا ما سربين بيكو معرف عن سنين بريسة أمان تياس ناف بريستي سربنا ما يوز قديم بيأخذ شو يوم أكاد إنه من فداورا كون أبو إمو سربنا عن إنما سربنا ما قون سربو سربا شو خيّا خيالو خاني أيدا غاريو تملين سربو شو معرف ماشينان كبخا سواء عن سنين وين بريسة نين تنتلا شو نمان سربا دروا سربا على شبوتي شو ميكس ودي كيروم بيا أنا قلت ما دوري خنا فورتين أكان قد أخرج قدي عبد الله إبراهيم شون مين خنا قدي كليبي قد 18 سنبودا أكيتي والنساء سنديمه عبد الله يا دخنا خاصية شو أكيت أمتها ولد شوري أشيس مالي آدميز خان دبسين خان دبسين أمتها هون دول فيدي بيت قلت شو أنيس نيروبي توري الراخ نساوي جدوفه أكو ما قرتن خنا خانوا أستيس دريدوتيس ميليمتيس أمتها أكيدا توري أجايبات إنه والتجرتي أكما يرو ويلستان أركيتان سني جاللي إسينيف كابو أكيدني مو أكمل تبستمي ميرو أمتا خطوري أكيني أولي شون أنا كتي شون جا سمنان في الران قدر دوات خيساو خارقون خاداتي خنا وانا كم خارر وانا جل سنتين خاداتي شون في التي أكنني جامي نمني أجنجرو شون أقوى أفرنك الله يعني نسينا شون وانا خنا أقوى عبد الله ولد خنا جيه شون أنا ساوي جول فيلمان تقول أكمل وانا هم بروفيشنال وي توك عبد الله سو ربي لقى نما ربي ولينجرو قرتين نما ملكا قرتين سو أكيد وانا خنا أقوى في التي أقوى سمنان قرمس سمنان في التي غاري توري ربي أمت أرموتي أمت هرجي خيساو ربي أمري عاري رسون جامع في نانو سمنا أفرنك الله سينا قد دعبت ور بوري سيشون أرتو مخنا ور شون ميك سو أشوفت قرمان أبغارو معرف لقى وني أنا مرة أدنى قولو أنا أدى كنجو ومن غير تقوم أقولو أدى أكملت فرا كان يفكر أفتدين جل أشوف لقى خنا قولي يمتى لقى خون سراو قبل يو أف خفلتي تومي شون ما دبرة لكي حتى أمي ديمو قبل شو قرتي وان كانت هي سمنا أشوفت غاري توري نما يدود في إمو نما ني هافي سدوسو توري أشكيسا رفو قبل نقول أفرلون قالوا نمني بوك إيه رفو قبل شو رفيه سمبوت سمنا سنقبت هنقص مرة نبوارسني قمصني هنقص مرة توري أكان نمني إيجي جراميجا سو هنتاني
miilan gubatti garuu immoo milkoonni namni asii jechuun nama beelawee jira bitee asii karaa deemanii jechuun miilli finfinnee sana hin beekanii kilomeetira soo isaan gubbatti dhufanii waan jechuun rabbiin kee jiru jecha gartee waan san milkiidhaan xumurame haqni isaa isin dhokatu sambuu achirraa kaanetti gaa jechuun biyya gaa jechuun ciroo gubbatti waan addaan nu godhame jechuun hirna gubbatti ajaa'ibaa calanqoo gubbatti dhangoo gubbatti akkasitti direedoo agartee jechuun lolaa ture xiqqoo namni istaashaa ture qophiin direedoo qophooyte hangas namni dhufee buqqee dhufee jira garuu hangas mara akka namni yaade namni buqqee dhufee jira guutee jira haalli muuziqaan itti qophaa'e san sirriidhaa miti Ali Biraan isa osoo sirbiin deemee 50 akkasumatti anamaa fi Adami warra dhufee keessaa kan sirbe jechuudha maaliif professional way jechuun ittiin qophoone jechuudha garuu uummanni dhufee simina isaanii gaarii ture direedoottis jechuun nu sirbitanii jiranii haara kun immoo adda jechuun lakki maal an dhugarraan fakkaadhu jechuun yaani maaliif fakkaadhe reefus ibsee kaaniif kan fakkaadhe jaatoo manna oftee jibamu yeroo naaf fayyina adda wanni godhu jechuun namni viidiyoon waan akka ta'a hedduu garuu itti qophaa'anii jiran namni tokko waan tokko hojjetu itti qophaa'uu qaba jechuudha itti qophaa'anii jiran isaan torbaan lama itti qophaa'anii jiranii namni hogguutti qophaa'an wanni hundi ni bareeda kanaaf adda isaan godhe jechuudha bakka simannaan isaanii waa hundaan hoteelaan taatus maaliin taatus wanna hundaan jechuun kabajaan isaaniitis qophiin isaaniitis haala gaariidhaan nu simatanii kana galatoonfachuun barbaada jechuun uummata kana qopheessu hunda. Egaa waltajjii irrattis gaa hin dandeenye leencoonii waltajjii hedduudha sossoosaa turte namoonni baay'een leencoo nuuf harkattanii nuuf haasofsiisuu qabdan dhuunfattiin dhufanii nuun ja'anii gaafilee si gaafannu keessaayis laata leencoon yommuu waltajjii irratti akkasitti bahee weellisu iccitiin mirqaana dilasanii nu gaafadhu naan jaanitti jiranii kan akkamitti nuuf ibsita? Iccitiin waan egaa namni gaa okaan mirqaana okaan immoo waan biraa fudhata akkasii ani immoo akkuma beekamutti iccitiin yogguun ani sirbu hunda du'aa hin godhan. Jechuun kana namuu Sokiratii qaami yogguu nagabbaas hin jenne ogguu takka gadiin bee jechuun taawwaleta ruuzii gochuun gabbee hayree hun baay'ina amma lakkee nagabbaas hin jenne waliin gabbaane deeyaa qooniif du'aa hin gochuu turen jechuun ogguun qophii qoruun du'aa hin godhadhaa jechuudha. Serbii fadhu haramaa ta'uu isaan rabbii beekaa jechuudha dhugaadha jibba maadha serbii kun haraamii fi haraam ta'an jira jechuudha. Irra guddaan sirba kiyya muuziqaan wantoota way fadhiitoo fi fuula banaa ergaa qaba jechuudha. Yoo kun afaan arabaa hin ta'e barri fi du'aa dhaabara kun waan kana ta'e jecha gurbaa dhaabadheetiin maal gochaan jee lakkii jechuudha. Amma ogguun seenu uummata kana bohaarsuu gammachiisuun qaba an akkanumaan jeen taa'ee na eegu ture jechuudha. San booda iccitiin jiru du'aa dhagartee ogguun bakka ummaatii as duraan qaba jechuudha. Makkii Abdullaa jechuun seenaa duroo qabeetiin ishii sana ogguun uummanni naa gammadee uummanni akkasi bohaare. Dhibbaabbatti ummaatii ilaalatti machi jirtimi ni gammadee jechuudha. Gartee ummaatii jechuun seenaan ummaatii akkan dhokannees isii if dura yaachaatiin waan san godha jechuun ogguun akkasitti amma jiru ifin beekan ogguun amma qeeroo amma yoo na qabatti yogguun umma sana arkeetiin ummaatii yaadadhee qaanuma dilisa ummataatitu daran ammaas mirqaansee ati ummaateetiif waan kana godhuu baattus hojiileen isiin ummata Oromootiif hojjette ka isii dagachiisuu miti barabaraan ummata Oromoo keessa jira hojiileen harmeen ta'e hojjette tanaaf gaa san godhuu baattullee ummanni Oromoo barabaraan ummaatee akka yaadatu abdii guddaadha qabna mee waltajjii sanoo simannaan qeerrootii fi qarree ummata Harar akkamitti argatte si gammachiisee moo laata? San adda jechuun wanni hundi isaanii adda jechuun ijoolleen looliin dhuftee jirti direedoo irraa garuu haalli ijoollee bishaan illee san cheessii waan hundi bakka jechuun professional way jechuun takkaan jireenya keetti waan akkasiin agarre si eegan bakka waan nyaattu waan dhudurraa namarraa waan hundarraa jechuun achirraa dhangaggoorraa kaasee jechuun kanatti waan akkana kan agareen beekan anaaf yeroo duraati. Ammazaas dhufeen ture Itoophiyaa waggaa 5 dura waa hedduu jedheen jiru gaafa diiyaaspooraa sanis waa hedduu hojjedhee fi immoo gaafsanii fi amma takkaa miti yeroon si galee gaafsan yoggoosis sirbite warri biyya alaas jibba yogguu biyya alaatti jaalatamte warri biyya kanaas jibba jechuun asii oppiidiyoodhaa maa akkasii akkanaa jechuun oppiidiyoon tunis wal dhabdi beekta ammaatiif ta dureenis takkaa miti wal dhabdi ani immoo kan hin beeku Oromootti hin beeka gaafaan dhufee diiyaaspooraa hojjedhe jechuun diiyaaspooraa hojjedhan jedha achi leencoon biyya galeetti akkana hojjetee akkana biyya alatti namni si jibba jechuudha warra sana alfachuuf achi hin deeme ammas yogguu biyyatti ati dachii fudhattee rabshaa akka awwaaniin harkadhees takka hin jiru ammallee harkachuuf illee saniif miti amsa kana waniin dabarsuu barbaadeef hedduu bu'aabee hedduu kan dabre jechuudha yogguu asii gaafsan gaafa diiyaaspooraa jechuun waloonni qophaa'ee sanboota niin godhe jechuudha
jechuun diiyaasporaa guddaan Oromoon tabiyyaa jirtu dhuftee biyya fitti misoomsuudhaaf jijjiirama jechuun abbaa biyyaatii miti qooda namuuf achi qabayeetiin achirratti tamboota allaattiin samirraa hangam baratullee lafa qabachuun si abaduu nuna oolle sababa adda addaatiin biyyaa yoo baanallee biyya abbaa keenyaan nu guddisne galee jira. Oromiyaa liistu mijoitu waa maraa uumaatu badhaasee caalchisee hundarraa laggeenii fi haroo maddaa fi burqaalee misooma qonnaatiif kan jallisiisu oolee Oromiyaan faarsee ilmaa Oromootiin akka dhufanii jechuun qooda fudhatan gartee biyya isaanii misoomsan achi bagoote biyyatti akkanaate akkas taate asii ka'eetiin biyya dhaqee achi deebi'ee jechuudha dhiisee waa hunda ogguun biyya ogguun dhaqee achiitis achirraa kun achitti bitamee jiraas hin jaan uummanni information osoo fudhatin amma jeetiin akka isaan ibsuudhaaf amma dirqama sirbuun qabaami kilipiin godheef kaaniif kan fakkaadhe jaalatamuu mannaa of tahee jibbamuutu irra naaf wayyinaa yetiin sirbee jechuudha lammiittiin qabsaa'us gaafa san sirbe san kilipii san gubbatti Jawaar fa'aa waliin hojjenne Jawaar Mahammed kilipii duraa kan inni duratti seenis kilipii xiyya lammii koo jaaju lammiittiin qabsaa'u innan keenya kun raja wal gorfannes hin dandeenye jireenya burjaja keenya ilaalnee harka laaluun maaf ta'e keenya carraani baay'inaan eenyu nuun caalu maaliif takkummaa dhabuun ija maaliif lammiittiin qabsaa'u gaafa sanis kadhatti qabsaa'e nama biraati miti Oromuma jechuun hinaafaa jira sirraa hinaafaa akka jechuun artii qaccasuu nama barbaadu hedduu jira sigalee maqaa dhoon barbaadu ni beeka jechuudha amma kana haasa'u ni beeka ninu wanni kanaa kunis baduu qaba gartee namni hojii dandeettii qabu ukkaamuu qabu gartee dirqama suufa uffatee deemuu qabu yookaan immoo makiinaa qabachuu qabu artiin sakee jiraachuu gartee nama muuxannoo qabu hundi ol ka'uu qabaachuu meeqa fadhii ofiitiif jechuun ifumaaf ja'anii nama hedduu ukkaamsaa jiran jechuudha waan kana ta'e jecha ani akka ittiin sirba sana ammaa sirbi achittis amma gaa kamaayyuu gubbatti haalli eegame jawaabee boodaan gaa jechuun yeroo ammaa jechuun tiim lammaa fi jechuun rabbi isaan umrii haa dheeressuuf Dr. Abiyyis ogguun akkana jiru ammaas faarsuuf waanuma faarsanis waanuma nama harka kanaas gartee namni jijjiiramni kun isaanii dhufee isaan jechuun harka torbaatam qeeroodha qeerootu jechuun isaanis qeeroo malee hin jiran isaanis Dr. Abiyyis lammaatus qeeroo malee jechuun kuni isaan rabbumaatu ergeeffatu jechuun waa takka malatti lola tokko malatti gartee rabbiin amma jechuun mufannoo waan Oromoo irratti kana agareeti namni tokko qawwee takka malatti gartee akka fakkeenyaa godhite Abiyyi Lammaa fi jechuun rabbi biraa dhuftee hin jaamma. Muuxannoo fi mudannoo artist barreessaa fi taphataa kubbaa miilaa Leencoo Abdushakurii wajjin kan turtii taasisaa jirru. Leencoon mudannoo roga baay'eedhaan kan waan hirmaateef mudannoo hin dhabu waan hedduudhaas kaasee nu biraan geeti kan jiru. Mee mudannoolee keessaa yoo hordoftoota sagantaa tanaa xiqqollee seeqqachiise mudannoo takka biraan nu gaheeti. Kan biraan immoo sirba kee na hayyamime walijjiin taphannata jiru xiqqoo waliin kan booharru ta'a. Mudannoo hedduu jira mudannoo hedduutu jira. Isaanuu seeqqachiistu yoo jiraate. Yoo ani ifu mudannoo jechuun waan dhugaa irratti ta'uu qaba jechuudha malee mudannoo takka namarraa dhageesse waan gootu miti jechuun mudannoon namoota keessaatti hedduu jira san keessaa takkaan isin himaa jechuudha. Mudannoon kan namoota biyya Giriik gaafaan dhaqe jechuun gaafa biyya Jarman dhaqe afaan Jarman hin beeku ifiifuu afaan Ingiliffaa isaanii dubbatanii hin fadhanii so achi gubbatti okay san mudannoon garuu tan nama qabaachuu fi tani anis hin raanfanne mudannoo biyya Giriik gaafaan jedhe isaan afaan Jarman hin beekani afaan Ingiliffaas hin beekan ana afaan Giriik hin beeku maaliin walii galle jechuun gaafaan saayina achi godhe jechuudha biyya Kaastooraa sanatti biisan magaalaa xiqqoo nama kuma 40 kana gaafa kubbaa qabnu namni kumsa doomni seenaa namni uumatti naafu amma ana saayina godhee torbaan takkaati saayina godhee afaan waliin gallu namicha afaan Ingiliffaa xiqqoo babbaradhanis Amerika raanchitti muu godhee so gaa waqti deemanii uummanni zulloonni kun waqti deeman akkatti jechuun jaarsaa jartiidha gurraachina qofa waan dhugaati kun beeku amma samboota na dabbareetiin firraayin anis bishaan tokkotu jira duubaan deemu jira gaafsa amma wallee raappiin godhas hin jee Usmaan raappii deemutti hin jira toora asrii kana isaan deemu jiranii gurraachi biisan kan jirtu gurraachi takka hin jiru gurraachi so Kaastooraa jedhamti biisan amma isaan duubaan deemu jira saree qabanii kan amma kun isaan duuba son deemu jiru isaan gara jechuun jaartiin isaa jechuudha nama waggaa 80 isaan garagaltiin alatti yogguu garagaltiin alatti samboota isiin lafa dhoyite jechuudha yogguu lafa dhoyite maaliin walii agallo yogguu lafa dhoyite dhaabbadhe amma namichi samboota jaartiin dhoyite dhiyaarraa dhoyite beeke ni bilee poolisii dhufee naqabeen yogguu naqabe samboota waan dhugaatii beeke yogguu naqabe amma jaartiin haakimatti deemaniin
hanga jaartii namichi isin beeku amma boosaanii qaban maal ta'ee gaachuun jaartii hanga damee du'an hidhamee beeku amma qamin jedha hogguu jaartii san booda guyyaatti aanu gaadha gua been jira beeki san maali gurraachuu agartee beeti amma isin asii abeeki garagaltee tuminaatti lafa dho'ettee lakkii shayxanaan seeyeeti isin jechuun tooyifil jechuun waan dhugaatii beeki san booda keetti gaadha gubirna baas isii wajjina baasanii soo waan garte dhihoo nagaatee jechuun saayina godhe namni khobalee amma isaaniif ibsuuf hin beeku isaan walii galan afaan isaaniitiin waan kana jaallatu hin beeku sammuu tokko keessaa afaan jirmu beeku tokko jira achitti dhufee jechuudha qabiyyee jarman jaatti akkas naa ibsee jechuudha yoo inni tabaas jiru na khobalsiif jiru hin beeku sheexaansi eegaa see biseetti sooseetti waa hedduu jira ismee warra waa addaatii warra. Wala jaiba sikunna me leenco gama sirba keetitti deebinaa na hayyamii waliin taphannaa ja'a. Mee sirba sanoo akkamiin taphattee waa'ee sirba sanii xiqqoo? Sirba sana hayyamii jechuun Alfiyaan Ahmad Alfiyaan tokko jira isaa sanii fi Harmeetiyaa fi naatti waliin barreesse eedalaa naa fi Alfii dagachuun danda'u waan sirbi san isaa fi Harmeetiyaa waliin barreesse jechuudha. Alfiyaanii dhalata fadisi isaatu naakhannee fi Harmeetiyaa fi anaa jechuudha. Anaa fi namsadii waliin barreessine wanti sirba kana. Eedala naa fi Arfiitu godhee soo sirba san akka haala saniin barreeffamee jechuun. Eedala isaanii yaadachiisitii istiidiyoodhaa kan si gargaaru ta'a. Okay, jechuun sirba. Ija keessa laalee daawwadhee sin quufu yoon guyyaa sin garree hirribii nan dhufu. Fulli kee ni ifa akka aduudhaatti karruun kee kadhafaa ogeessaa fakkaatti na hayyamii wajjin gabbaana kakaan isin daa. Kakanarraa hafee sirboottan hojjete kana keessaa leencoon kan akkaan jaalatu yoo jiraate iccitii isaatis nuuf himee sagantaa teenyaas kan raawwannu gama xumuraa dhufaa waan jiruuf. Okay. Sirboota kiyyaa akkuma isinitti sirba albama afuriin qaba. Asuma keessattis carraa kan argachuudhaan jechuun wanni ibsuu barbaadu hedduu jira. Hedduu jechuun ni gaabsina immoo albama afuriin qaba. Albama jechuun akkuma beekamutti biyya kanatti meemoriidha. Irra guddaa biyyuu maalatti baha. Asitti tokko eebisuuf yeroo gaabaa keessaa gun afalanqaloo fixee asitti qophii mataa kiyyaatti godhuuf haala duree mijjisuutti jira. Asumatti waliin eebifna jechuun sirboota kiyyaa jechuun kan hin jaadhu keessaa hunda ni jaadha kan hin keessaa yaadhu jechuun sirba Harargee ka jiru sirba Haree achi gubbatti anin dheengadda jalqabdee turte mee ammas isaa yaadachiisitii akka si eeggataniif yeroo hangam keessatti xumurtee isaan biraan geessa. Kilipii hojjedheetiin isaan hin gee jechuun sirbi bee jaalatti jechuun biyya kanatti hangas mara hin dhagahame sirbi sana Harargee gotaa sirraa margee kakkee elemoo qilxuu sabaaf ifi yeroo eegee jaa sabaaf ifi waree eegee jechuun akkuma dhiini elemoo qilxuu hinafni goggogee goota kumaatamaatu dhiiga isaatiin marge jaa. Yeroo gabaa keessatti kilipii hojjedheetiin hawaasa biraan hin gee. Haa eeggatanii jaa. Gaaffii deebisaa keenya keessatti waan baay'ee kaasneeti jirra. Mee wanta bira hin dabramuu hin qabu tan addaa tan jettu yoo qabaatte carraa siif laadheetiin maayirrattis dhaamsa yoo qabaatte dhaammadhuuti sagantaa teenya xumurra Leencoo Abdishakur. Dhaamsa kiyya jechuun hunda xumureen jira as gubbatti namaan galtoomfachuu barbaadu jira. So akkasitti saawulmaan isaanii goolamnaa jechuudha. Namaan galtoomfachuu barbaadu jechuun duraan dursee Harmeetii Makkee Abdullaahi Rabbi umurii naaf haa dheeressu isii galtoomfachuun barbaada. Isii malee ani hin jiru jechuun indeessa. Itti aanuudhaan warra na gargaare warra jechuun akkaan jajjabaadhu na godhee isaanis galtoomfachuun barbaada. Nama akka Fatiyaa Awwal Haajii Jaamtii isiin magaalaa Jarman jaatti hogguu hameenaa hundaan dhalootu isin warra baaleeti so isin yeroo dheeraa na dhaabbattee jirti isii galtoomfachuu barbaada. Abdallee Ibrahim qaama nu fide kana jechuun wayii nu qabee nu fide kana isa kana hogguu waa hedduudhaan na bira dhaabbachuudhaan garatee isaas galtoomfachuu barbaada. Yoo nama maqaan dho'in hedduu jira Alfii jechuun sirba reefuu kana na hayyamii keetu kana isa sanis hedduu nama cimaadha. Isa galtoomfachuun barbaada. Hundumas waliidis fardoosaa immoo fardoosaa jedhanii nama jechuun akkan gaafa diiyaaspooraa san carraa naa kan ta'e isiidhaa soo isii san Rabbi umurii haa dheeressu fardoosaa
isii osoo hin galtanfatin dabruu barbaadu warra maqaan dhoyinoo jiraate immoo dhiifama gaafachaa akkasii jechuun waan biraa gaa wanni ibsuu barbaadu namni fakkii qabaame fakkii jechuun nama jala fakkii namni fakkii naatee anaaf namni fakkii akkana waan Ali Birraa jaakan namni anaaf fakkii ta'e hin jiru namni fakkii naatee harmeetii Makkii Abdullaahiiti sani namaan dinqifachuu barbaadu immoo hedduu leencoo absha kore hedduudhaan jaadha leencoon dinqifadhaan namaan dinqifadhu leencoon dinqifadha jechuun hedduudhaan